an sifanniseen si garsiisu ta'a. Sifannisee saahiba isaa Suudii irraa maallaqa ergisiifatee ittiin poolisa kanneen jechuudha poolisa yaaddoo qabsiise. Faraan sababa kiyyatti kan yaaddoo qabee hidheemi waan inni godhu takka hin qabu. Nama waa beekee isa baasu danda'u hin taane ifiifuu rakkattuudha rakkattuun maal nama gooti. Ilmaan isaa keessatti dhufa amanaa isaa jabeessee fi mana keessa jiraachuu yookaan sababa isaa deemee ani dhammu yookaan ani dhammu. Ballee isaa yaaddoon qabu maali? Miyyoo tana rakkina keessaa baase. Nama sammuu yaadu osoo ta'ee abbaa ilmaan sadii nama ifiifuu jaartiin bira hin jirree haa rakkachaa jiru ilmaan keessa rakkachaa jiru dhufee poolisaan hin qabsiisu. Yaaddoonis ni bahaa ni baha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirri jirtu hordoftootaa fi kabajamtoota maatii chaanala keenyaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dafiitii raajuu YouTube chaanala kiyyaa emaila paaswordii kompiitara dhaqi kompiitara keessaa baasii irraan ajjii nan jee akkuma mana dhufetti jechuudha. Tasliim yaaddoon kun ni qabaminaan jettee waca tokko keessa jira jechuudha. Wanta hin beekne kun ammaan tana tasliim natti himte jechuudha. Hordoftootaa fi kabajamtoota keenya jechuudha. Arraan tana waan gaariinis isin hin dhufne dhugumaan bas hedduu takka himuufillee waan nama dhibaati. Yaaddoon jechuudha sababa tasliim hidhameeti jira. Wallahi akka jennee himnullee hin beekamne maaliif yaaddoon arraan tana mootummaadhaan sababa tasliim jechuudha hidhaniiti jiran. Egaa akkuma raajuun jee mucaan faraan jaariin as karaa arabaatti fidee yaaddoo hidhee jira sababa khiyaanii. Rabbi haa baasuu jaadu haa godhaa hedduu takka rakkodheetiin jira Oromooti. Farahaan jechuudha. Wallahi anilleen hin beeku. Farahaan isiitu beeka malee anilleen hin beeku. Adilas akkasitti wanni wal beeknu hin jirtu. Magaalota keessa irra garuu dhuguma sanii jechuudha. Farahaan sababa tasliim jechuudha. Tasliim mana isaatti galfatee miyyoon tun jaarteetiyyaa maal jeen viidiyoo mucaan sun waraabee gartee gallakkisee harkitanii jirtan namoonni agartanii jirtan jeetii yaada. Tasliim kuno isiitu mana keessa jira. Yaaddoon hidhameeti jira naan jettee. Yaaddoon maaliif hidhama? Sababa kamitti hidhamuu danda'a? Maal jechaa jira ammaan tana farahaan jaartiitiyyaa yaaddoon na jalaa baasee yaaddoon mana galfatee mana keessa jiraachuu jira. Miyyoon tuni jaartiitiyyaa jechuudha jira. Miyyoon tun immoo jaartii isaatii miti. Dhuguma saniin jechuudha. Farahaan tasliim yeroo gartee yaaddoon qabamu sanii ati isa mana keessaa qabammoo haala kamitti qabuu danda'a yaaddoo? Mana keessaa hin qabne numa biraa intarneetaan guuttadhaa jee gabbehe. Anaaf isaa daadhaa ijoollee jiimanuma jirra. Hogguu inni gabboo huluma akkanuma darajuma gabboo fi faraan dhaabbatee kaameeraa qaba. Viidiyoo waraaba. Namni lama sadii makiinaan as dura dhaabbatti. Isuma bas makiinat darbanii namni osuma jala goggoo'uu kochiisanii argeen. Hedduu takka rifannee anaaf isaa daaf ijoollee xiqqishoo bobboonnee maal godhuu dandeenya? Yeroo nama uumaan beekne waldachaanee irraa sidda bolee siyaameen yoo atilleen mala barbaaddeef jee kaanarra sumaa wayyaadha. Ani intala dhalaatii beekee ammas waan hin godhuuf hin qabu namas biyya beekuu si miti bakka itti deemanii barbaadan sanis hin beeku waan ta'eef siyaamuu dandeessi. Itti bilbilammoo eeguu jirammoo ganamarraa sandura doorsaa jirammoo faraan kun. Sandura waan takka nagarree hanga yaaddoon akkaataa itti gabboo wayiin isaa naan mari'ata. Gabboo isaa bichaan arge. Akkaataa itti bee waan san intarneetaan naqadhaa oguuta keessaa jiru qofa dhagee. Ati maxxansa keessa jirta moo jilisa keessa jirta kuusan? Ijoollee wajjin mana ijoollee xiqqaa san jiraan. Mana gabas ijoollee jirta. Gamas hin jira ijoollee bira. Ana saadaadhaan uma jira hundaa jira. Okay gaa hordoftoota fi kabajamtoota keenya wallahi yaaddoon haalli isaan itti qaban kuni haalli farahaan yaaddoo itti qabsiise kuni hedduu takka nama dhiba. Bakka amanuu illee dadhabee jechuudha. Viidiyoo daawwadheetiin ture. Viidiyoo gartee inni haalatti farahaan yeroo yaaddoo qaban viidiyoo waraabee harkitiin ture. Farahaan gamanumaan jechuudha yoo viidiyoo tana halaalaa jiraatte dhuguma saniin akkanatti caal jennee wanni nuti kan isinitti fakkaatina. Maaliif farahaan nama nyaachaa ture. Amma immoo bire dabree jechuudha maaliif akkana intala Oromoodhaa goota maaliif miyyoon tun rakkatti. Jee yaaddoon fittas qabee isiin ammoo dhuguma saniin namni ni jiraa hutti hin fakkaanne tasliimis mana yaaddoodhaa dhuguma saniin nagayaan jiraachaa jirti. Poolisaan maneedhaa nama naquun hedduu takka wallahi hedduu takka nama qaanfachiisa. Abbaa ilmaan sadii isaa ifiifuu rakkina keessa jiru. Ilmaan amma mana keessa jiran. Abbaa biroo abbaa nam tokko bira yoo nama fuudheetiin mana kiyyaan geessa jee'u mucaan xiqqaan hin bulu abbaa malee. Hedduu takka waan nama dhibaate jechuudha. Mucaan farahaan janii suni akkuma viidiyoo tana dura haasetti aan viidiyoo isaatis ammaan tana harkaa jira hin garre
sila yaaddonis eeggadhu hin jaani yaaddonis akkuma kiyya irraa jira ta'a mumkini yookaan wanni jeen akkuma hanjamaa jeen ta'uu danda'a jeeti usa malee firraa eeguudhaaf akkana mana dhufaa waan akkas akkasii jaajee hayaadinitti fakkaanne yaaddoon sila isaa miti kabirootu firraa dhorkuudhaaf nama wanti ijoo miti nama maallaqa saahiba isaa Suudii irraa maallaqa inni ergisiifate ani humna hin qabu jee maallaqa ergisiifate ittiin poolisa kanneen jechuudha poolisa yaaddoo qabsiise ballee isaa yaaddoo hin qabu maali miyyoo tana rakkina keessaa baase haya ilmaan isaa ittiin kadhanne itti maal hin jenne guddifatu jira na gargaaraa jee wanti jettu jiru nama gartee ilmaan keessa taa'ee yookaan jaalamaatiitiif qabuuf ilmaan isaa guddifataa jiru jechuudha. Hedduu takka nama ajaa'ibsiisa. Garuu ammoo kana hogguu haasofnu akkanumatti osoo yookaan waraajuun akkanumatti osoo jettanii inni eegaa isinis. Ani immoo anaas inni na barbaadaa jira. Dhuguma saniin jechuudha. Farhaan akka yaaddoo asitti qabdee kana osoo hin ta'in deebii gahaa jechuudha. An sifanniseen si garsiisu ta'a. Sifannisee. Unkaan ati yaadduu barbaaddaa raajuu barbaaddaa yaadduu har'a qabde tasa qabde manatti dhuftee qabde abbaa ilmaaniiti isaaf irraa quban qabne ani immoo dhuguma saniin atis na barbaadi weel rakkoon qabu tatiyyaatti dhiisi ati akka gartee silaa isa yaadduu itti qabde kana ati askaraan nama qabdee miti ani ammoo kophaa tiyya akka lukkuu bishaan seentee gartee akkasitti ol fuudheetiin bikkaan si geessu sanii amma sonniin jojjirtu si garsiisa. Tasliimni asirratti wanni jettuu jiraatte mee dhuguma saniin atis haala jirumee ammaan tana takka lama jii. Bar waan hin juusanii wallaalee akkumaan keessa jiru ifin beekoo faraan sababa kiyyatti kan yaaddoo qabee hidheemi rabbi yaaddoo ilmaan isaa keessatti adeemsu jee du'aayin godha Oromoonis akka du'aayii gootuuf ol beeniin dubbadha malee waan hin godhu takka hin qabu nama waa beekee isa baasuu danda'u hin taane ifiifuu rakkattuudha rakkattuun maal nama gooti du'aayii godhee akka ilmaan isaa keessatti dhufa amanaa isaa jabeessee fi mana keessa jiraachuu yookaan sababa isaa deemee ani dhammu yookaan ani dhammu danda'u. Laa tananjiin ammaati ani hedduu takka amanaa wanni hin jiru amanaa yookaan itti gaafatamummaan bahuu qabdu ati akka obboleettii ijatti taati bahuu qabdu ilmaan keessaa sababa isaa na dhage ati ilmaan isaa kana qofa hangaan jechuun ilmaan isaa qofa akka amantaa walii qabdee akka durii caala jechuudha amantummaadhaan nam tokkos dhufee akka gartee mana keessaa nam tokkos dhufee ijoollee si biraan fuune itti gaafatamummaadhaan taa'ee waan dhabde immoo bilbilaan na gaafadhu yoo duraan illee xiqqishoo chillaa jechaa jiratte fakkeenyaan siin jee har'a immoo itti gaafatamummaa guddaadhaan akka obboleettiitti akka haadhaatti akkasitti ilmaan isaa sana qofa bira dhaabbadhu. Ani immoo saadaattiin hima. Saadaan har'arraa amma deeqaam jiru kanarraa ittiin hima haajimtu. Darsasii fudhattee huccuu sii kaattee haajimtu. Isiinis jibbaan isii qabu osoo hin taane akka obbolummaatti khalaas. Isin lamee yooniif mana keessa waliin jiraattan namni tokkorra jee hulaa yoo namni aadhee hulaa nurraa banis hin jee namni tokko akka gartee ati qoftiin harka keetiin bantuuf saniif itti gaafatamummaa akka fudhattuuf saadaadhaas ammarraa isin adeemtu itti ati immoo itti gaafatamummaa fudhachuu qabda. Kanaan siin jaa. Saadaa waa nama deemuu miti. Laa. Laamii nama mokkorraatii. Jechuun tasanii. Saadaa amma qacacumaa godhe. Ansilaan nama haadha abbaa kee bira jiraatu ta'e har'a dubbiin tiyya yaaddoo geessee ilmaa isaa keessaa isa hin hiitu. Haadha abbaa kee saniitutu yoo namni roorroon irratti oofu jiraates bakka bu'ee narraa roorroo san deebisuu danda'a. Asirratti immaan tana ati na dhaggeeffa. Alhamdulillah rabbiif galata galcheetuma Oromoon na gargaartii jeetiin abdaddee ol beetu. Ati immaan tana asirratti jechuudha roorroon sirraan dhufte taa yaaddoo hiisiftees hin jirtu. Kiyyaan dhamaa yookaan gowwaadha nama humaan beeyni nama sammuu hin yaadne saniifi malee nama sammuu yaadu osoo tahee abbaa ilmaan sadii nama ififuu jaartiin bira hin jirree haa rakkachaa jiru ilmaan keessa rakkachaa jiru dhufee poolisaan hin qabsiisu nama sammuun isaa wal yaaddu yookaan immoo nama gartee achi fageessee yaaduu danda'u osoo tahee kanan godhu ati imman tana firratti hin qabin tuni tagartee farhaan ni dhumti ni dhumti yaaddoonis ni baha ni baha waggoota 150 dabarreeti jira. Dhuguma saniin jechuudha. Kanii fi sabuma keenyaan gabroomaadha yookaan sabuma keenyaan akka gartee sabummaan keenya saba alagaatti wal gurguraadha. Yookaan immoo maallaqa gartee keesha keenyaa baafneetuma alagaan akka nuuf dubbattu alaga wal gurguraadha jechuudha.
waggoota 150 haala kanaan lakkoofsine jechuudha. Kana jechuun kiyya maalirraa Farahaan biyya tana keessa dhalate afaan Arabaa yaaddoorra beeka. Alagaa fidateetuma Farahaan saba gartee alagaa Arabaaf maallaqa kafalee yaaddoyse jechuudha. Viidiyoo gartee inni gallakkisiisan harkitanii jirtan. Hogguun inni dubbatu dubbiin inni dubbatu dhugaallee fakkaachuu baattu yaaddoorra afaan beekaa waan ta'eef fakkeessuu danda'a. Garuu immoo inni fakkeessee hidheedhaaf yaaddoon hidhamaa miti. Akkuma isin jechuudha Farahaan fakkeessee jechuudha yaaddoo hidheedhaaf yaaddoon hidhatte hafaa osoo hin taane haayini ni qallata malee hin citu. Saniifuu dhugaa saniin jechuudha dhugaan gaafa baatee yaaddoon isma hidhaatii ba'a jechuudha. Gartee jaartiin tiyyaatu yaaddoon na jalaa mana kanatti hambisee naa baasaa irraa naa fuudha. Jaani jechuudha hogguu dubbatu hogguu haasawaa jechuudha. Gochi ati amma goote kuni dhibbaa dhibbatti sii deebi'eetiin itti amana. Dhuguma saniin jechuudha guyyaan irraa kun silaan dhiira ta'uu baadhee nama biroo taa'e ni bo'a. Garuu ammoo hin booyu dhirtiin boochuu waan ta'eef jechuudha. Farahaan yoo hanii fi namummaan yookaan sammuun tun si yaaddee gartee sammuu teetiif dhabdee itti yaaddee sammuu teetii dhabdee ta'e akkuma yaadduu hiite sanitti deemanii dhaatii baase. Iftuuba deebi'ee gochi ati hojjette kun gochiin hojjette kun hangam takka gaariidha. Hangam takka fokkotaadha. Hangam takka Oromoo keessatti yookaan Oromoodhaan Oromoon alagaa nama bittee Oromoo dhaanuu yookaan hidhuudhaaf hangam takka ani akkamii saba kamiyyiti ifduuba deebi'e irraan tana yaaddoo hidhaadhaa baasin siin jaa. Yookaanii fi si dhagahamu ta'e kunu sodaa miti yookaan si dhagahamu ta'e. Garuu ammoo hin baaftu taanaan jechuudha. Dhugaa kokkoflaatiin sirraa dalaguu ta'a. Kokkoflaadhaa jechuudha. Yaaddoon hin baasa. Si achittis nu waan baasa yaaddoo ni hin baasa. Garuu immoo ati kokkoflaatuma gartee kokkoflaatuma ilkee adii si garsiisaatumaan sirraa dalaguu ta'a jechuudha. Akkaan si godhu jechuun homaa si hin jiru. Akkaan si godhu garuu gaafii deebii kee yeessuutu akkaan si deebisu ta'a. Wallahi hedduutu akkana dhagamte Oromoo jechuun hordoftoota keenya dhuguma saniin yaaddoo bira dabarteeti anallee ana barbaadu jirte jechuu si dhageetiin jira. Haasoyni ati haasoyte waa hedduu haasoyte. Farahaan jechuudha yaa ati naa dhufte yaa ansii dhufe yeroo gartee wal garre yeroo san jechuudha murtiin. Yeroo gabaabduu keessatti ati yaaddoo deemtee baasuu baannaan hogguusa wallaalla jechuudha. Tuntanumaan isin hin jaa. Okey gaa hordoftoota kabajamtoota keenya dhuguma saniin jechuudha hedduu takka wanti keessa seeneetiin suspenseetiin jechuudha haasawaa jira maaliif na dhagaamte waan hin taane saniifuu jechuudha isinis gaa hordoftoota kabajamtoota keenya du'aayiidhaan nu cinaa dhaabbaddaadha amma yaaddoon bikka tana jira hidhamee malee maneedhaa kana jira bikka san geessanii haala kamirra jira silkiin isaa cufaadha hangamman tanatti eega hidhamee as jechuudha silkiin isaa cufaadha bikka kana geessanii waan hin beekamu jechuudha. Anis jala deemeetiin kophaatti yaamiti namootaan birootillee dabalee jechuudha. Bikka isa geessan bikka itti hidhan maaliif akka hidhamee jechuudha dhugaa jirtu himaadha yookaan dhugaa jirtu saniin. Okey Tasliim ani imman tana wanni si dhaammadhu gara dhumaarra jechuudha. Viidiyoonis dheerattee jirti. Ati ilmaan jechuudha ijoollee yaaddoodha akka obboleettiitti ilaali akka obboleeyyan keetiitti akka haadhaa taatee ilmaan keessa taa'ee namootaan namni dhufee jechuudha. Hulaa sirra daddee gabba isin jeessa atis ijoollee dhiiftee biraan deemin ijoollee illee nam tokko bira nam tokkotti kannitee akka gabbaasanillee akka bashannansiifillee nam tokkotti hin kannin yookaan akkasitti cinqante jechuudha yeroo barbaadetti narra bilbilii saniif deebisaan qaba hanumaan sinjaa bakkuma jirtanitti nageenyi isiniif haa baay'atu waan wajjin turtaniif baay'ee taggalatoo